Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashingtan DC irraa gama keessana dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa Agayyaa 5 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa jaallannee gammadaati. Hagayya miti fulbaana 5 kan oduu dubbisu immoo Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu baatilee 5 dura naannoo Beenishaangul Gumuz kan jiraatan lammiiwwan Amaaraa qe'ee irraa buqqaan rakkoon nu mudate jechuun himatan. Boordiin filannoo kan Itoophiyaa kamisa kaleessaatu ta'uudhuuf ibsa kenneera. Dhukkubi chikungunya maali? Ogeessa waliin marii qabna. Mana lubummaa Ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochii taasifamu kan ilaaleen gam lameen irraa keessummoota qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara Tuujubeetti deebina. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo gara fuula duraatti geggeessu ka biyyattii keessatti kana dura geggeessamaa ka turetti adda akka ta'uuf jiru dura teessuun boordichaa kaleessa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Waajjira haadhoo kan boordichaatti kan jalqabame jijjiirraan keessoo boordii sana sadarkaa biyyaattis kan itti fufu ta'uu beeksisan. Boordichi dhiibbaa qaama kamirraayyuu dhufu kan hin simanne ta'uu ibsaniiru. Gabaasa mallaskaachuu ammaa jaallannee dhiyeessa. Boordiin kun sadarkaa waajjira haadhootti kan jalqabe gurmeessu sadarkaa guutuu biyyaatti akka itti fufu. Kanaafis qorannaan gaggeeffamu xumuramuu walitti qabduun boordichaa aadde Birtukaanee Miidhagsaa tuuta oduuf ibsanii jiru. Waajjira damee kan bulchiinsota naannoo keessatti itti gaafatamaaf kaadhimamtoota dhiyaachuu kanneen fedhan lammiiwwan Itoophiyaaf ulaagaa kaa'ee jira jedhan aadde Birtukaan. Akkaataan gurmeessuu ammaa sadurii irraa akkamittiin adda ta'a jechuudhaan gaaffii ka'eefis ennaa deebisan. እንዳለ ስትራክቸሩ እንዴት እንደገና እንደሚዋቀር ገለልተኝነታቸው እየተረጋገጠ caasaan jiru attamiin haaraa akka diriiru hunda keessaa harka kan hin qabne ta'uu isaanii mirkanaa'ee ga'umsaa fi muuxannoo hojii qaban dandeettii ogumaa qaban ga'aa kan ta'e hojjetoota keenya haalli itti ta'uuf jirani ilaalamaa jedhan. Filannoo gaggeeffamu gonkumaa kan ramaddii akka hin ta'in filannoon ammaan dura gaggeeffamanis amanamummaa uummata biraa akka hin arganne dhaabbatichi hunda keessaa walaba ta'uu mirkaneessuu kan hin dandeenye ture jedhani kana sirreessuufis fooyyessuu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf seeraa fi nama jijjiiruuf haala sadarkaa ijaarsa jiru kan haaressinuuf jechuudhaan dubbatan. Filannoo walaba dhugaa ta'e gaggeessuu loogiin akka hin jiraanne mirkaneessuun bifa kanaan gurmeessuu feenaa jedhu aadde Birtukaan Miidhagsaa. Itti gallisaas ba'iin filannoo amanamummaa uummataa qabu argamsiisuu akka ta'e dubbatan. Sidaamaa keessatti haala uumameef boordiin filannoo itti gaafatamaa mitii jedhani yeroon kennameetu hin dhumin 3 bara 2012 sagalee uummataa fudhannaa jedhaniiru. Filannoo bara dhufu gaggeeffamutti uummanni miliyoona 50 akka itti hirmaatu boordiin tilmaamuusaa fi boordiin filannoo aangawoota filannoo 200,000 guutummaa biyyattii keessatti kan bobbaasu ta'uunis ibsameera. Baatilee 5 dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Mandaaraa keessaa qe'ee ofiirraa buqqaanii naannoo Amaaraa zoonii bulchiinsaa Hawwii keessa qubatanii kan jiran kan aanaa Gwaangwaa rakkoon nyaataaf qubsumaa kan isaan mudachuu ibsan. Naannolee Amaaraaf Beenishaangul Gumuz gidduutti nagaaf araarri bu'eera. Naannoo keenyatti deebi'aa jedhamus jiraattonni naannoo deebisanii haleellaan irratti raawwatan jedhan. Waajjirri qindeessa wabii nyaataaf ittisa balaa naannoo Amaaraa gamasaan deeggarsa gochaa jiraachuu beeksise. Naannolee lamaan irraa dhimma nageenyaa ilaalchise deebii argachuuf hooggana damee nageenyaa bilbilaan quunnamuuf yaaliin godhame hin milkoofne jetti Asteer Misgaanaw Baahir Daar irraa. Paartiin walta'iinsa Dimookiraasummaa Tigraay magaalaa Andaasillaasee keessaa sochii siyaasaa geggeessaa utuu jiranii qaamotii mootummaan hidhaaf reebichi nurratti raawwate jechuun komee dhiyeessan. Poolisiin magaalattis gamasaan namni hidhames reebames hin jiru jedha. Garuu
eeruu hawaasa biraa dhiyaateen eenyummaa namoota sanaa gaafachuuf gara waajjira poolisiitti geessuun gaafanne gadhiisneerraa jedhanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Bahamas Hubert Minnis erga obomboleettiin Dooriyaan jedhamtu odolaawwan biyyootii Kaaribiyaan dhahee booda hojii baraarsaaf tattaaffii barbaachisu maraka godhan ta'uu dubbatan. Uummanni odola Grand Bahamaaf Abaakoo guyyoota lamaaf erga roobiif bubbeen naannoo sana dhahee booda gara qe'ee isaaniitti ennaa deebi'an haalli isaan mudate gaariin turre. Minnis kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin odola Abaakoo keessaa lakkoofsi namoota du'anii 20 kan ga'u yoo ta'u lakkoofsi kun dabalaa deemuu malaa jedhu. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp waardiyyaalee handaara galaanaa tattaaffii baraarsaa deeggaruuf erganii jiran. Humni galaanaa Biriteen waldaan fannoo diimaaf tokkummaan mootummoota midhaan nyaataa daawaaf gargaarsa barbaachisu kabiroo atattamaan gamasitti ergaa jiran. Hooggantuun Hong Kong Keeri Laam mootummaan isaanii seera yakkamtoota biyya isaanii yakka ilaalchaaf gara Chaayinaatti erguu jedhu hambisuuf sochii godhu Chaayinaan ni hubatti ni kabajji ni deeggartis jedhan. Laamtuu ta'uudhuuf ibsa kennaniin qiyyaafati barbaachisaan yeroo ammaa hiriira mormii hookaraan guutame dhaabsisuuf nageenya Hong Kong bakkatti deebisuudha jedhaniiru. Kanneen mormii kanarratti hirmaatan hookarri ka'e magaalattiif jireenya guyyuu lammiiwwanii ni hubaa jedhanii jiru. Hiriirtonni mormii jalqaba baatee waxabajjii keessaa jalqabaniin daandiitti erga ba'anii booda seerri sun akka hafu gaafataa turan. Haleellaa har'a Kaabul Afgaanistaan keessatti raawwateen loltoonni lammiiwwan Ameerikaa fi Roomaaniyaa ajjeefamuu lakkoobsi waraana Yuunaayitid Isteets waggaa kana du'anii 16 ga'u gamtaan waltaatota waraanaa neetoo hoogganamu beeksiseera. Kun kan dhaga'ame Taalibaan boombii of wareegaa konkolaataa irratti erga raawwatee booda itti gaafatama isaa fudhatee sa'aatilee hanga tokko booda ture. Dubbii himaan ministirii dhimma biyyaa Afgaanistaan Nasraat Raahimii dhoohinsi sun yoo xiqqaate namoota 10 yoo galaafatu kanneen biroo 42 madeessuusaa mirkaneessanii jiru. Dhoohinsi boombii sun kan raawwatame naannoo magaalaa Kaabul keessatti ture. Oduun ammaaf qabu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaaf Benishaangul Gumuz walga'iin hirmaachise har'a Gimbii bakka Tolee jedhamutti adeemsifamee jira. Itti aanaatti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaaf misoomaa waliin naannolee lameenii akka jedhanitti waltajjiin bakka bu'oota hawaasaa godinaalee sadan gidduutti gaggeeffame kun hariiroo isaanii caalaatti fooyyessa. Namoota nagaa booressuuf tattaafatan to'achaa jirraa jedhan itti gaafatamaan. Namoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan tokko tokkos nageenyi isaanii eegsifatanii nagaa waliin jiraachuu qophii ta'uu dubbatanii Naakoor Malkaa gabaase. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliinii naannoo Oromiyaaf Benishaangul Gumuz obbo Dhiinsaa Amantee mariin kun kan adeemsifame bakka bu'oota hawaasaa godinaalee waldaangeessanii sadanii jechuunis Wallagga Lixaa, Bunnoo Beddellee fi Kaamaashii jidduutti ta'uu dubbatan. Mariiwwan nagaa kanaan dura adeemsifamaa turaniin hariiroon isaanii daran fooyyeeraas jedhan. Jiraattotni gandoota afurii jechuunis Tolee, Seenee, Cawwaaqaa fi Jorgoo caalaatti akka walitti siqanii dhimma nagaa fi fayyadamummaa isaanii irratti akka hojjetan taasisaa erga jedhaniin booda waan ibsan qabu. Lolli yookaan immoo gichiitii kaafame suni uummata Oromoo fi uummata Gumuzii ilaalchisu. Kanaaf kan duraan tapha irraa fakkaatee namoonni hundi manaaf mana walii adeemuu gabaasa wajjin adeemanii gabaarrattis wal keessa adeemuu jalqabeera. Namni baay'ee jira. Namootni ji'a tokko as nagaa hawaasaa jeequun walitti bu'iinsa uumuudhaaf tattaafataa turan 10 illee qabaman jechuun dubbatan. Dhimmi namoota shakkaman kanaas qoratamaa jira jechuun kan isaan ibsan. Waltajjiin kun naannichatti jeequmsi uumamee osoo hin taane hariiroo hawaasa jidduu jiru fooyyessuun akkuma duraanii sana hariiroon hawaasummaaf dinagdee akka itti fufu karoorfamee milkaa'as ture jechuun dubbatan obbo Dhiinsaan. Hirmaatota keessaa kan Benishaangul Gumuz Kaamaashii Seenee irraa dhufan obbo Aktolaa Margaa hawaasni gama lamaanuu hariiroo gaarii isaatti fufsiisuuf wal bira dhaabbachuu qaba jechuun dubbatan. Amma waliigalteen keenya kun baay'ee gaariidha.
akkuma keenya duritti akka wal qabannee karaa misoomaas karaa nageenyaas akka wal qabannee kanaaf dhimaatii keenya wal duukaa akka ta'amu kanaaf uummata baay'ee gammachuu guddaatti natti dhaga'ama jechuudha. Waan baay'ee hojjennee uummata as keessaa uummati Oromiyaa fi Beenishaangul walitti deemnee jaarsolii anis taanaan kanan dura araara kana waan baay'ee goonee namoonni keenya akkuma addunyaa isaaniitti walitti deebi'an gabaa isaaniitti deebiin wajjin jiraachuudhaaf baay'ee waan gaarii argine amma ta'uu kana caalatti hojjechuu qabna jechuudha. Gimbii Toleerraa namni hirmaatan Malkaamuu Taaffasa jedhaman ammoo gama isaaniitiin akka jedhanitti mariiwwan akkasii wal danda'anii jiraachuu daran jajjabeessuu erga jedhanii booda yeroo rakkoon jiraatullee waan godhamuu qaba jedhan ibsanii jiru. Walitti dhufeenya kana xiqqoo ishee kan boreessan namoota jechuudha. Malee uummatni kun nagaadha. Ammas immoo waan ammaa jalqabame kana gara fuulduraatti itti fufnee nageenya keenya eeggannaa. Kan namoonni beeknee nageenya keenya mirkaneessina. Kaleessas uummati kun nagaadha. Boris nagaadhaan jiraatna. Dhalootaa fi godaannisa gooneen dabarsinu dalammachuudhaan walgajjii xumurame jechuudha. Marii kana irratti itti gaafatamtootni hojii mootummaa godinaalee sadanii kanneen hawaasa irraa bakka bu'an abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, dargaggoowwanii fi keessummootni marii kana irratti akka hirmaatan affeeraman argamanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa tokkoon darbe jiraattota naannolee lamaanii godinaalee gama lixaa jiran keessatti uumamee tureen namootni miidhamuu, qe'ee buqqa'uu fi qabeenyis manca'uu gabaafamaa turuun isaanii yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Chikungunyaan dhukkuba vaayirasiin namatti darbu eega ji'a tokko duratti Dirree Dawaatti mul'ateera. Akka mootummaan jedhetti nama 20,000 caaluutu dhukkubi kun irratti argame. Dhibi kun maal nama tolcha? Eessaa dhufe? Namni ofirratti arge maal gochuu mala jechuudhaan soraan Dilcoorraa hospitaal ka Dirree Dawaa jiru keessaa ogeessa dhiba qaama keessaa Dr. Khalid Aliif nama dhiba kanaan dhibame hospitaala ciisu dubbisee jira. Dr. Khalid ka jedhaniin jalqabna. Yeroo duraatiif dhukkubni kun kan inni itti mul'ate biyya Tanzaaniyaatti waggaa 70 lakkoofsee jira. Addunyaa irra eegee jiru saribootaan itti adda addatti mul'ataa jira. Biyya keenya garuu Dirree Dawaatti amma kan mul'ate amma ji'a tokko eegatti mul'ate. Dhukkubni kun beeksikalii vaayirasiidha. Chikungunyaa vaayirasii jedhama. Nama tokkorraa gara nama biratti kan daddabruun biindii sadisiisan fakkaatti yookaan busee yemmuu sana nama dabarsu ishee fakkaatti malee isii miti. Kan dhukkuba buusaa sun nama dabarsitu anoofilas moskiitoo jedhamti. Kan ammoo dhukkuba chikungunyaa kan nama dabarsitu Aedes aegyptus fi Aedes albopicus jedhamu salammatu jira. Ishii kanaaf ummati dabarsaa akkuma jettanitti kan namoota baay'eetu dhukkuba kanaan qabame haala mootummatti kilinika dhuunfattis yaalamaa jira. Maqammaan kun eessaa dhufe? Chikungunyaa jechuun kun afaan Taanzaaniyaa naannoo dhiyoo inni itti mul'atan biyya Taanzaaniyaatti jechuudha. Inni kun maal jechuudha yeroo nama qabe sana humna nama caccabsa bakka birkiilee jilba haa ta'u koomee gadii sana haa ta'u baay'ee waan nama dhukkubuuf namni hojii sadatti deemuu hin danda'u. Jajallachaa bitintiraa waan deemuuf namni yeroo san namoota akkasii deemsoo ilaalanii maal jedha stupid posture akka afaan Ingiliffaa jedhamu jechuudha. Akka gacha'anii deemu jechuudha. Mitta nam caccabsaa humna nam jalaa goora. Yoom Itoophiyaa keessatti argan? Kan amma wanni odeeffannoo qabutti ji'a lamaan dura naannoo Somaalee keessatti mul'ate. Naannoo Jijjigaatti saampiliin isaatti fudhatamee chikungunyaa ta'uun isaa kun addaan bahee laaboraatoorii riijinaal laaboraatoorii seentiraal laaboraatoorii Finfinneetti ergamee yaalamee dhukkubni kun akkas ta'uu chikungunyaa ta'uun isaa dhaggaasifamee jira jechuudha. Nama gam irratti argana gamma hospitaala ta'ee jirtutti hospitaal dhuunfaallee hin qabdaa hospitaal Roobsan jedhan hin qabdaa achum Dirree Dawaa keessaa hospitaal mootummaalee keessa hojjetta akkam naan jette agamma nama gamii wallaantee nama gam irratti argama gamma. Kilinika keenyatti kan wallaanaa jirru amma erga mul'ateetti naannoo gara nama 150 akkanaa ol ni ta'ani. Walumaa galatti akka magaalaa Dirree Dawaatti namoota dhukkuba kanaan qabame estimeetirii isaa asirratti illee beekuu baadhu namoota baay'eedha ammallee qabamaa jira namni baay'ee qabamaa jira. Namni dhukkuba kana irratti argitan milkeet maal irratti argitan? Yeroo dura namatti dhufu yerootti wantichi fakkeenyaaf ganama yeroo irrii baasee haa ta'u oduu gara mana hojii deemaa jiru haa ta'u mana isaa deemu jiru qaamni oowwiinsi qaamaa yookaan leeddaan jennu oowwiinsi qaamaa kun itti dhufamee dhukkubbii itti dhaga'ama. Namoota baay'ee guddina kan itti mul'ata. Gara miila caccabsuu kana miila dhukkubsii dhiiteessuu fi jilbaa fi koomee gadii sanii harkaa fi bakka jooyintii jedhamuun kan itti birkiilee bakka harkitti bakka humniti itti nagadaafame yemmuu ta'u. Isaan kanatti
maaltu mul'ata dhiitoo ofii dhukkubsuu mul'ata jechuudha. Namni ka'ee deemuu hin danda'u. Mana fincaanii dhaqu haalmaa ol fuudhanii namni taasisu akka ga'uu danda'a jechuudha. Isin dhukkubni sun jabaatee jechuudha. Innaa isa kanaan boodan wanni mallattooleen biraa maali qaama kanarratti waa facaasee akka dhukkuba bifiraa gartee akka dhukkuba bifiraa kanatti isa facaasaa firash jennaan iski rashii kana qabaa nyaatuu faa malaa nama tokko garaa kana keessatti dhukkubsuu balaa haqqisaa itti fiduu danda'a namoota tokko immoo garaa kana keessatti dhukkubsee nyaata faa jibbisiisaa nyaata akka isaan nyaanni godhaa namoonni sun gargaara gara mana yaalaa dhufanii gargaarsa yaaliidhaa argachuu qabani. Namni kan irratti argitan maan tolchuuf jirtan dhukkuba haaraa jenne qorsi isaa argame isan akka mollaanuu jirtan. Gargaarsi yaalii kan nuti goonuu keessatti amma tokkoffaa yaa ofii bariisan ho'iinsa qaamaa kan gadi buusuudha. Qoricha ho'iinsa qaamaa gadi buusu sana ho'iinsa qaamaa gadi buusu sana keessatti wanni kan namu paaraasamoolee yookaan paanaadool yookaan immoo daamnoofeen jennuun sana malee qorichi biraa kan fakkeenyaaf ministeerota alantii inflaamaatorii biraa kan dukkaana faarmaasii ta'an kun kan akka aayitiifeen jennuun daayikiloofeenaaksaa jennuun isaan gurgurachuun hin barbaachisu gonkumaa kennamuun qabu yeroo qaamni nafti oowwaa jiru sanitti jechuudha. Isaan kana wanni biraa maalii reeksheetiin qaama keessa dhangala'aa qaama keessaa kan dabaluu barbaachisa. Dhangala'aa qaama keessaa kan dabaluuf yaa gulukoos waan adda addaa gulukoositti goone yaa gulukoosuma jaalawaa keenyaan noormaal saalaayini fataashii wanni addaa dhangala'oo adda addaa nama kan yaalatti ibsanaa fi yoo infekshinii biraa kan biraa hin qabaatan taate ilaallaa yeroo tokko miiksid infekshin dhukkuba walitti makaa kan akka dhukkuba buusaa fa'aa wajjin akka hin qabaanne kan cheek irraa goona laaboraatooriidhaan ilaallaa jechuudha. Kan dhukkubni kun amma maal jedhu qoricha mataa isaa dandeen qabu kan vaayirasii kana ajjeesu qorichi amma ammaatti nu oomishamee jiru ofirraa ittisuufis vaakisiinis tahee talaalliinis hin jiru. Wanni godhamuu jiru mana hospitaalaa keessatti wanni goonu sappoortiitti gargaarsa goonaaf qaama qabbaneessuu qabnaa baradoo waan adda addaan cabbiidhaan ittiin goonee isaatti ispoonjiidhaan jaanii kuulda kana qabbaneessuu qabna. Wanta biraa ammas namni dhukkubaan qabame nyaatas waan fittisiisuuf nyaatas waan sirriitti fudhanne maal goona rehaydireeshin akka inni rehaydireetii qaamni oobii kuni bishaan qaama isaa jiru kana baay'ee guddatisa yeroo ta'u akka akkas ta'e kompiilikeeshinii waan adda addaa keessan seenne qorichatti goonu qorichatti goonu maali gulukoos irra goonaaf jechuudha gulukoos normaal saalaayin faayyaanii jira wanta dhangala'aa qaama isaa kana bakka deebisu kana goonaaf maaliif nyaaticha yeroo sana waan kan guddisanii inni kun baay'ee barbaachisaadha dhukkubbii qabanii dhukkubbii saniifis immoo qoricha dhukkubbiidhaan laannaaf jechuudha. Namni dhukkuba isaanii adda addaatti wanni kennamu. Namni dhukkubi kun ofirratti arga maan tolchuu mal nami maan nama gorsitan. Wanni nama gorsitu namni dhukkuba kana yeroo qabame qoricha mana yaalaa dhaqee mana yaalatti sirriitti laalamee wallaansa barbaachisaa argachuu qaba. Akka nama kaanitti hin dabarsin namirraa dhukkubi kun namatti hin dabarre maan tolchuu malan. Namoota biraatti immoo akka hin dabarre wanni godhamuu qabu isa dhibame kana saphaana siree jala akka rafan godhu maasilleen hin jiru innis kan dhibames dabalatee jechuudha. Fi inni biraa maali akka dhukkubni diimteen jiru wanti siraamu dhukkuba namatti dabarsitu kun akka isaan sana dhufanii dhukkuba ittiin dabarsine waan dibatamuu jiru qaama kana akkana irratti eelanti jaanii wanta biillee sun hin barbaanne jechuudha. Dhibaatii adda addaati jiru moodeelti adda addaa san dibatuu barbaachisaa. Nama biratti akka hin dabarre ammas gabaa saphaana siree jalatti qoricha tajaajila argachuu qabaa jechuudha. Biilleen dhukkuba kana dabarsitu kun haala mijataa ittiin barbaachisan fakkeenyaaf bishaan jijjiiraan kan bakka takka iddoo bakka taa'uu ta'uu danda'a. Bishaan adda addaa kan xaafaalee caccabaa adda addaa keessatti taa'uu ta'uu danda'a. Kan goommaalee adda addaa keessatti taa'uu ta'uu danda'a. Kan ammas abaaboo keessa dhaabamee bakka abaaboo itti dhaaban xaafaa keessa samsaa ta'uu danda'a. Bishaan sun achi balleessamuu qaba. Akka biileensi wal hortee dhukkuba kana namarraa namatti hin dabarsine kanaan hawaasni bakka eeggannoo godhamu bakka tokko faana. Agas argiteetti namni tanaan lubbuudhaaf waan jira. Kutaan lammaffaa boor itti fufaa Dr. Khalid Ali hedduu galateeffannaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa bor jimaataaf qabnu caqasuu hin dagatina. Manni lubbummaa Ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochiin taasifamaa jiru mana amantichaa akka hin diigne sodaannaa jedhu warri mana amantaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo. Koreen mana lubbummaa Ortodoksii naannoo Oromiyaa gama isaatiin tajaajila hawaasaa dhiheennatti diriirsuudhaaf malee kaayyoo biraa hin qabnu jedhu. Muktaar Jamaal gamlameenuu walitti fidee mariisisee jira kutaa tokkoffaan kunoo.
Isin lameen iyyuu maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'een isin galateeffadha. Gara mariititti galla. Hangafni eenyu tarii wal beektu yoo ta'e waliilaadha. Malaakayoot Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seefuu Galataan jedhama. Hojiin koo Finfinnee irratti itti aanaa Siraaskaajaati. Hojii geggeessaa kan Bataskaan Ortodoksii Finfinnee jechaadha. Finfinnee Gaafii Kominikeeshiniidha. Abbaadhaan eebbisaa hin jedha dura odoon jalqabe. Waaqayyoon tuma keenya nu eebbisu abdiyye. Ishee akkam jirtu nagaartani? Galata Waaqayyoo akkam jirtu nagaadha nagaa. Galata Rabbiyaanis kanaan dura eegansuun argadhe yeroo baay'ee ture asii argachuuf baay'ee gammadeera. Ishee galatooma maqaan koo Malaaka Gennat Qomoos Abbaa Gabre Maariyaam Najaasaan jedhama. Ga'een hojii kooti naannaa Oromiyaatti mana barumsa lubummaa Abinnet Timirti Beessa jennu sana isarratti guutummaa Oromiyaa irratti ni hojjedha. Garuu waajjirri koo guddaan Finfinnee irra jira. Amma mana lubummaa naannaa Oromiyaa isa jammarre kan ammoo ittaanaa walitti qabaate jechuudha. Mana lubummaa naannaa Oromiyaa irratti immoo. Tole, isin lameenuu baay'iseen isin galateeffadha maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaanii. Marii kana har'a kan taasisnu walitti bu'iinsaa yaadaa tokkollee waldhabbii tokkollee uumuudhaaf osoo hin taane hordoftoota amantaa gidduutti akka garaagarummaan hin uumamne akka burjaajiin yaadaallee hin uumamne yaadni gama keessan lameenituu maal akka ta'e walittillee dhihaatanii waliin mari'achuudhaafis carraa fi hulaanis akka banamu mijeessuudhaafi tibba kana mana lubummaa Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa Beeta Keenet jedhamu hundeessuudhaan wal qabateetiniin garaagarummaan yaadaatii fi wal falmiin kan ka'aatiniin ture. Kanaafuyyuu warra yaada kana kaasaatiniin turan Malaaka Gennat Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam irraa yaada kana haa ka'uuti. Bu'uurri yaada keessanii fi gaafiin keessan maa inni? Eeshi galatoome nutu jammare miti dhimma kana waggaa 20 dura kan jammarame. Abboonni kana jammaranii tu kan argini du'aniiru. Dhimmi kun kan jammarameef maaliif akkuma jeera miidhaa qulqulluutti barreeffamee jirutti namni tokko afaan isaan barachuu qaba. Amantaan fedha namaati. Namni amantaa fedhaan amanu tokko immoo dhiibbaa tokko malee fe'umsa qaama biraarraa irratti fe'amu malee fedhee akkuma amane afaan dhaga'uun tajaajilamuu qaba. Afaan dhaga'uun waaqeffachuu qaba. Afaan dhaga'uun gaabbii galuu qaba. Nissaa galuu qaba. Kanumaaf jecha abboonni keenya, harmoonni keenya, obboloonni keenya nu duraan darban amma irraatti namoonni baay'een ituu gaabbiin galin, ituu sagalee Waaqayyoo hin dhagahin, ituu Kiristoos hin hawwanii, ituu mana qulqullummaa dhiyaatanii foon isaa dhiiga isaa nyaatanii dhuguu hawwanii ituu hin argin lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarteeti. Kanaaf dhaloonni ammaa kun immoo afaan isaan barachuu qaba. Afaan isaan hin baratu taanaan bataskaanni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon Oromiyaa keessa jirtu guutummaan afaan namootaan afaan Oromoon hin barsiiftu taanaan afaan Oromootiin tajaajila hafuuraa hin geggeessitu taanaan dhaloonni Oromoo amantaan kun kan keenyamini amantaan nun fakkaatu kan jedhu yeroo hundumaa boo'icha guddaatu roorroo guddaatu jira bara hundumaa kanaaf kan kana kaane maaliifi dhaloonni dhufuu afaan isaan baratee amantaa isaa eeggatee foon isaa dhiiga isaa nyaatee dhugee dhaaltu mootummaa Waaqayyoo akka ta'uuf jecha yaada kana jammarre jechuudha. Tole, ulfaataa galatooma. Meemmoo gama Malaakayoot Qomoos Abbaa Walda Yesuusitti haa dhufu. Yaada warri mana lubummaa Oromiyaa hundeessuudhaaf deeman kana kaasan isin akkamitti ilaaltu? Eshi galatooma. Jechi isaan jedhan kun amma isaan kaasan kun hundumtuu akkuma jiruun na fudhadha. Bataskaanichis waan biraa yaada hin qabu. Atiin isaan gaafatan kana keessa hanga 80 ta'u garuu hundi fudhanna hundi dhibbarra. Inni 20 ammoo kan inni fudhanne maali? Hanga har'aa bataskaanni kun uummata Oromootiif ijoollee Oromootiif tajaajila adda addaa kennaa ture. Waan hunda irraa eegamu hundumaa hojjechaa ture. Kan duraan bitamaa turre waggaa 1,500 hankuma bitamaa turre Phaaphaasii Gibxiidhaa dhufu Iskindiriyaadhaa dhufu isaan bitamaa ture hanga san guutuu. Amma immoo eegamu dandeenyee waggaa 55. Waggaa 55 kana keessaa immoo Phaaphaasiin Oromoo kan keessattuu seenaa guddaa qaban. Butsuu Abuna Phexros kan jedhamu akkuma beekamu nama cimaa nama biyyaafis amantaadhaafis of kenne. Isaan kun ijoollee Oromooti. Seenaa guddaa qabu, qabsoo guddaa dabarsanii, eenyummaa ofii ummata ofiitiif kennanii, ummata Oromootiif, ummata Itoophiyaatiif kennanii hanga har'aa haawultiin isaanii nu barsiisaa jira. Oromiyaa keessatti barumsi
afaan ofiitiif kennamuu hin danda'a an jedhamu kun hin danda'a. Gaafii gama koree hundeessitoota mana lubummaa naannoo Oromiyaa irratti ka'u waan tokko kaasuu barbaada. Abbaa Gabra Maariyaamiif. Kaayyoon isaanii mana amantichaa diiguudhaa fi kanneen isaan waliin tumsaniitiin socho'an illee kanneen kallattiidhaan mana amantichaa wajjin walitti hidhatan qabne kanneen kaayyoo fi dhimma biraa qabanidha jedhaniitiin isin hamatu yookaan immoo isin irratti kaasu. Maal jettu isin deebii qabdu kanaaf Abbaa Gabra Maariyaam? Minaalbaat namoonni bu'aa garaa garaa keessa argatan jiru. Namoonni bataskaanni hin diigame jedhama olii gadi qaccee tokko isaa jiran kun isaan amma Oromiyaan afaan isaan tajaajilame bataskaan Oromiyaa banamtee caasaan diriiree Oromiyaan mataa isheen amantaa fedhaan fudhatte kana tajaajila mataa isheen tajaajilattee nan hattoonni hin buqqa'u ki'aa ba'u kanaaf amma isaan bataskaanni diigamaa jirti jedhaniitu galagalchanii haasa'u jechuudha. Kun nama kiristaana hin taane jiwaa amantaa keenyaa hin mari'annu. Itoo waa'ee amantaa keenyaa nama kiristaana hin taane jin mari'anna taane gaaffii kana qulqulluun sinodisiif hin dhiyeessinu turre. Namootuma karaa garaa garaa guruppii uumanii saamaa turantu ammas jechaa jira. Nama eewu tokkoon iyyuu mari'achaa hin jirru. Tole gama Malaakeyoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus ittiin darba gaafii tokkoo fi keessattuu haala caaseffamaa kanaan wal qabatee kan gareen kun gaafataatiin jiru mana lubummaa naannoo Oromiyaa dhaabaatiin jirra malee. Sinodosii kophaasaa dhaabaa hin jirru. Sinodosii tokko jalatti kan inni bulu. Inni kun immoo caasaa hoggansaa, caasaa bulchiinsaa gara gadiitti diriirsuudhaaf malee rakkoo biraa uumuuf miti kan jedhutu ka'a. Rakkoo maal qaba? Maali sodaan gidduu sanitti isin bira jiru? Malaakeyoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus isa kanarratti deebii naa kenna. Ishii galatooma Aaxabaan hin jira, waradaan hin jira, hagara sibkatiin hin jira. Inni akka federaalaatti ilaalamu immoo xaqilaa beeta kanatiin jiru. Nus muwaaqirii kana addaan hidhanu jechaa jiru. Maaliif barbaachise odoo kun jiru xaqilaa beeta kanatiin maaliif barbaachise? Amma Oromiyaadha boroo kun heeyyamni kenname akkuma duratti sitti ibsan qoonqaaf 85 nama dubbatu jira Itoophiyaa keessa. Kuni martuu boru xaqilaa beeta kanatiin naa hayyamamuu jedha. Gaafii kana muruu deebisuu danda'a. Bataskaanni kun yeroo kana hin bittinnaamu moo bittinnaamu? Eenyuun bulchiisa kana bulchu? Oromiyaantis kophaattiin beeta kana xaqilaa beeta kanatii qaboo jedhe hunduu xaqilaa beeta kana qaboo jedhe eenyu kana han bulchu? Qiddus Sinoodos jechuun hundumaa han bulchu hundumaa han ajaju xaqilaa beeta kanatii hundumaa kan ajaju. Mirga xaqilaa beeta kanatiin qabu kun hagara sibkatiin hin qabu. Humna inni qabu hagara sibkatiin hin qaba. Maalidhaafi kan hin barbaachise kuni? Hoo kuni dhufee bittinnaa'ee ortodoksiin walitti qabuullee hin danda'amudha. Maaliif nu qoonqaan hin barsiisin han jedhan jiru. Qiddaaseedhaan hin qaddasinaan hin jedhan jiru. Humna hanqateeti kitaabuma san waliin ga'uu hanqas malee namni dhogge tokko hin jiru. Silaafuu gaafin isaan gaafatan kun hanga 80 hundi keenya hin fudhanne. Isa harga 20 jenne kun immoo akka mawaaqireetti gaafin kun hunduu hanga irraa ga'e Oromiyaa irraa ga'e malee Tigraay irraa hin kaane, Amaara irraa hin kaane, Gabuub irraa hin kaane, eenyumarraa iyyuu hin kaane. Gaafiif deebii kana bor xumurraa keessummoota keenya lamaan hedduu galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaarraaf qabnu kanumaan xumurraa gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa walleen kunis sa'aatii qabnuuf itti fufa. Male,
ko makalo sita barakara yare ina bimaro The Voice of America